Yoo yaa harka fuunee jaallatamoota kabajamtoota hordoftoota hawwii Oroomtittiisuu bakka fayyaa keessanii naguma jirtu jabaattu idduma jirtanutti nagaa waaqayyo dachaa darba isiniif hawaayyeetuun jechuu jaalladha. Hordoftoota koo waan nagaa kooti obboleettiin keessan hawwiinii har'a immoo wanti tokko qarna jedheenyaan viidiyoo isiniif maruutti jiraan isiniin jedha hordoftoota koo. Al tokko yeroo haasofnu tasgabbii qabaachuu qabna. Yaa itti yaannes dubbachuu qabna. Hunda keenya osoo hin taane shamarraadhuma taanii kaane utuu itti yaadiin kan dubbannu baay'eetu jira waan ta'eedhaaf itti yaanni akka dubbannu isiniin jedha. Shamarraa eenyuun dhiiras durbas ta'e kan qalaqalamu yookaan immoo kan tasgabbii hin qabne numtiyyuu hin jaallannu jechuudha. Nama tasgabbii qabuuf namni jaalala kenna, nama dhaggeeffatuuf, nama hin perperaaneef namni iddoo kenna. Kanaaf iyyuu yoo nuuf kabajne immoo malee namni biraa dursee nu kabaju kabaja kan nuuf kennu dursee nutiidha jechuudha. Kanaaf iyyuu ennaan nu shamarraan saafuu qabna, saafuu beekna waan ta'eedhaaf akka argineen dubbannu itti yaadne malee wanti dubbachuun nurraa eegamu jiraachuu danda'a, wanti dubbachuun nurraa hin eegamne jiraachuu danda'a. Kanaaf iyyuu itti yaadnee dubbachuu qabna jechuudha. Ammoo mucaan tokko Amaariffa dubbatti TikTok irratti maal jetti seetanii dhugaa shamarraa baay'ee arrabsa namni ishee yoo dhagee kan sammuu qabu garuu yaadaan shamarraan hundi akka ishee miti jedha jechuudha. Garuu kan baay'ee yaadne shamarraa hunda arrabsuu danda'a jechuudha. Maal jetti seetanii namni na fuudhee narraa dhalchuu hin jiru jettee dubbatti jechuudha. Isheen fooloo argachuuf isaa dubbattu garuu dubbiin ishee sirrii miti jechuudha. Asuma warri Amaarinyaa dubbachuu beektan nutti naaf barreessaa fi kana dubbachuun sirraan eegamuu na jedhaniin isiniin jedha ishee hordoftoota koo. Naannootti shamarraa yeroo dubbannu tasgabbii qabaachuu qabna. Waan dubbachuudhaaf jennee itti yaadne kaanii kun badaadha moo kun tolaadha moo jennee adda baafannee dubbachuu qabna isiniin jechuun barbaada hordoftoota kiyya. Isheen amma sababii isheen kana dubbatteef baay'een shamarroota baay'ee arrabsuu danda'u. Qaqqaaliiwwan kan sammuun isaanii bareechee yaadu kan yaadni isaanii sirrii ta'e baay'een jiru. Garuu immoo kan baay'ee iyyaannis namni jiraachuu danda'a waan ta'eedhaaf shamarroota baay'ee arrabsuu danda'a. Garuu akkasii miti shamarroonni hundi badduu miti yookaan immoo waan hin taane hin dubbatan isin jechuu barbaada. Mucayyoollee warri isheetti dhiyaatan yookaan wal argitan namni baay'een waan akkasii sabnis baay'ee hordofuu jaallata waan ta'eedhaaf argitaniitu natti fakkaata. Footoo ishiillee isiniif laxxafan isiniin jedha hordoftoota koo. Riqaanyee dhaquun wanta akkasii dubbachuun shamarrarraa hin eegamu. Beekamtii yoo ta'es gara biraatiin malee akkas ta'anii beekamtii argachuun dirqama jedha yoo namatti taphee wayyaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Baay'een gaddee yeroo isin akka jettee dubbattu maaliifi shamarroota qaqqaalii gaggaarii baay'ee tasgabbii kan qaban kan nama gorsan baay'eetu jira waan ta'eedhaaf shamarra baay'eetu hunduma keenya arrafamaa jechuudha. Kanaaf iyyuu ennaan waan hin taane dubbachuun nurraa hin eegamu. Itti yaadnee kaanee dubbachuun nurraa eegama. Waan dubbachuuf jenne sana kun gaariidha moo gadheedha, kun nama biratti fudhatama naaf kenna moo naaf hin kennu itti yaadanii kaanee dubbachuun baay'eessa kamiifuun isiniin jedha. Shamarraan tasgabbii qabdu immoo kan itti yaaddee dubbattu immoo jaalala nama baay'ee argatti jechuudha. Kanaaf iyyuu itti yaadnee dubbannu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Shamarroota kan taatan hundumti keessanii isiniin jaalladha, isiniin kabajaa. Egaa kanaan dura miidiyaa irratti baay'ee hin mul'adhu haaraa waan hin ta'eedhaaf viidiyoolee baay'een hojjedhe namni baay'een hin argine ammallee mul'annoo baay'ee hin qabu waan ta'eedhaaf garuu baay'ee hojjedheera. Ammallee namni subscribes ta'e ilaalchas ta'e namni baay'ee leexee ilaalaa jiru hin jiru. Kanaafan jalqaba namni na beeku jedhee ammallee subscribe naaf godhaa isin jechuun